Mee viidiyoo tokko tokko kan roozaan kalee ol baatee bochuuf maaliif akka bochuuf viidiyoo san xiqqishoo viidiyoo kana gidduu isin godhe deebinee walitti deebina. Amee kana minaan askeenaa laa yeroo dhaabbatee itiniyyuu takka na ajaa'ibe. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota kabajamtoota keenya akka nagaa jirtu fayyaa keessan jirra. Chaanala kana guddaa yuutuubii waggaa torba itti dhama'aa, itti lapha'ee, itti cabee, rakkadhee irraa isin biyya kana hamma ilaalaa jirtan kana yeroo baay'ee viidiyoorra waraabaa jirru. Ni beektan chaanala kana aarsaan itti kaffalaa ture. Chaanala kana jechuun jireenya kiyya kana isaan irraa jijjiire yoo ta'e dhugatti heegarabbiiti wallaahi abdiin irraa qaba. Yuutuubii kana jechuun yoo xiqqaate baay'inni agarchi baay'ee jireenya kiyya keessatti akka malee jireenya kiyya kanarraa jijjiiree ture. Ammallee fuula duras wanna kana qabadhee biyya namaa keessaa gara biyya kiyyaa gale. Itti dabaluudhaan waa'ee chaanala kiyyaatti wal qabate maaliif viidiyoo irratti maxxanne? Maaliif chaanala biraa tokko tokko qabnatti deemnee viidiyoo tokko tokko maxxansu jira. Chaanala kanatti wal dhaabbanii harkachuutti hin jirtan. Yoo xiqqaate eegi gaafa kaan ibsishaa goon dhufee viidiyoo irraa waraabnee irra maxxansine booda viidiyoo tokko daqiiqaa gabaabaa akka beeksisaa godhee irra maxxanse daqiiqaa sadeetii ol sammalee irratti maxxansine ture. Rakkoon isa kanarra jiru maali? Namoota baay'ee isiniif hin galle. Kanatti dabaluudhaan Roozaa Tiyuub kabajamtuu keenya Roozaa Tiyuubii fi namni ni beekan jedheeti yaada. Roozaalleen akkasumatti yuutuubii guddaa Roozaa Tiyuub jetturraa badde. Kunimmoo iccitiin namoota baay'ee irra dhaabbatanii yuutuubii guguddaan irra dhiisanii chaanala xixiqqaa irratti hojjechaa jira. Namoota namatti jedhu. Okey, mee waan kanaaf isiniitiin viidiyoo tokko tokko Roozaa irratti dangaggaa Roozaan wajjin dhufnee argee jirra isin viidiyoon tokko haraabamee turee jira. Viidiyoo san deemee isin gadhiisaa chaanala kana liinkii ajjala isin godhu deemaa tuqaa sabskiraayib godha chaanala sana jajjabeessaa isin jechuu barbaada. Duraan dursee gara viidiyoo itti dabruu saniif deemna. Kanaafuu mee viidiyoo tokko tokko kan Roozaan kalee ol baatee bochuuf maaliif akka bochuuf viidiyoo san xiqqishoo viidiyoo kana gidduu isin godhe deebinee walitti deebina. Amee kana minaan askeenaa laa yeroo dhaabbatee itiniyyuu takka na ajaa'ibe. Kanaaf bakka yuutuubii kana na guddisa. አልሐምዱሊላህ አላህ አለን ሳንናገር የሚረዳን የልባችን የሚያውቅ ኦኬ akkuma viidiyoo Roozaa laaltanii turtan viidiyoochi yuutuubii kiyya kanarraa ta'e irraa miidhagate jirti. Okey ani yoo maalitiin yuutuubii waggaa dheeraa irratti hojjechaa ture dhiisee yuutuubii xixiqqaa irratti viidiyoo maxxansu jira. Okey isinii kenna rakkoo jirtu hunda isaa. Rakkoon asirra jirtu yuutuubiin seera jijjiire. Seerri jijjiire yeroo biyya takka irraa biyya takkatti ati biyya jijjiiratu monetization arsansii biyya itti bantee duraan itti maallaqa fudhachaa turte san dirqama jijjiiruuf dirqamta. Maaltu dirqamsiisa beekta? Waan biyya jijjiirratteef arsansii san nama yeroo baay'eedha ilma nama amanama illee biyya keessa keessaa illee qabaatte mataa fayyadamu baay'ee inni qaba. Yaman keessaa nama alaa nama qaba nama maallaqa biyya irra bu'e na erguun qaba jechuudha keessa. Okay? Garuu nama san yeroo baay'ee deddeebi'ee laffa'ee nama san qilqurra mee asii biyya xiyya tasdeeffadhee asitti hojjechiisaa jedhee biyya tasdeebisee irratti hojjechaa ture. Yoo xiqqaate doolaara 700 doolaara caalu yuutuubii kana keessa jira jechuudha. Yuutuubii guddaa mara dhaabbatee haasoo jiru kana. Viidiyoon inni gadhiisu kun faayidaa takkanaaf illee qabu garuu chaanala jira kaljala isiniif ta'u liinkii isiniif kana follow jedhanii daawwatan faayidaa naaf qaba jechuudha. Okey maal rakkoon isaa? Yeroo arsansii biyya kana tasdeebistu seerri akka duraan nuti achitti san seenee wantoota garaagaraa seera akka saniitiin guutuudhaaf yaalii godhaa ture. Garuu immoo seerri jijjiiramee lakkoofsa poostaa yoo itti guutte malee biyya keenya Itoophiyaa keessatti lakkoofsi poostaadha. Poostaa koodii yoo itti hin galchine arsansii maallaqa irraa argachuu hin dandeessu. Okey. Dhiirri ta'e lakkoofsa poostaa itti guutuu kun namaatu lagu. Yuutuubiin maallaqa dalaguu irra dalaguu dhiisee maaltu isa qunname taalaata. Hayyee waliin hanga dhuman afaan isaa kana caqasa. Okey. Rakkoon guddoo nama qunname maal beekani? Yuutuubiin viidiyoon irratti hojjechaa turre hundi isii kana dura maallaqa dalagaa turte. Garuu viidiyoo ibsishaa sanarraa kaasee asoo viidiyoo ibsishaa wajjin gaafa argaa dhufuu irraa kaasee viidiyoon tokko maallaqa hojjechaa hin jiru. Okey? Kanaaf itti dabaluudhaaf maaliif yuutuubiin rakkoon isa qunname yeroo biyyatti as deebisnu seera biyyatti as deebisanii duraan tuqaa janiiti hoggosoodhaan bakka tuqanii jira golleen arsansi keessaan seentee namni yuutuubara ta'ee miidhagee jeetii yaada. Okey? Yeroo tuqaa san xiiru duraan torbaan sadii dabarsitee yeroo sadii tuqee san boodarra
tribal shoot bakka jedhamu jala seentee foormii akka kallattii guutuu galtee piiniin dhufne guyyaa yeroo afur gaafa dheetin jira yeroo sadii gaafa dheetin jira akka monetaayiz nuuf gootan akka gartee adrees verification piinii tokko jira sammuu sirreessitan jennee gaafanna. Okay, hojii gaafannu jarri seerri waan jijjiiramee jiruuf kallattii sanii nu taqabbaluu hin danda'an. Kanaaf maallaqa baay'ee irraa qabna. Okay, piin tribal shooting maal hojjechuu danda'e? Iccitiin piin tribal shooting maal? Piin tribal shoot jechuun iccitiin isa kana seerri isaa dirqama biyya seera qabdu takka keessatti seerri gaafa jajjabaatu seera isaa taqabbaltee piinii koodii jaha takka ta poostaadhaan si dhuftu itti guuta. Piinii koodaan si dhuftu san yeroo afurii ol yoo si erganii ji'a afur ati turte deebanii beeksisa sirraa kaafatan. Beeksisa sirraa kaafatan jechuun yoo viidiyoo itti galleettu hundarratti maallaqa sun eeggattu mallattoo doolaara sirra jirtu sirraa kaasan jechuudha. Kanaaf hanga ati piinii san guututti jechuudha. Okay, amma nuti yoo rakkoo piinii san qolama maallaqu hojii jalatti maxxansaa jireef laa akkasii miti. Lakkoon piinii biraan deebi'ee yeroo baay'ee deebitee gaafa yaaltu seera yuutuubii cabsite jedhaniituma usanii uggura wayii sirra kaan. Gaafa sirra kaan garuu yoo xiqqaatte yuutuubiin ji'a sadii bira kutee ji'a jaansi qixaaxaa hanga ji'a sagalii deema macarrashaa sirraa ka'a. Garuu marhala nuti amma irra jirru sadarkaa nuti amma itti baramu yeroo ammaa irra jirru sadarkaa akka malee yaacheessa akka malee nu rifachiisu. Maaliif yeroo kana jechuun maaliif jechuun barbaade beekaa? Wanni goonii jiru waan kana waggaa dheelee qaatti lamaane itti dhamoo kana caalaa hawaasa keenya faana ture daawwachaa tureetu hedduu irra dadhabee jetti yaada. Nuti akka irratti hojjennee laffaanee caccabnee irratti hojjennee maallaqa argannutti isinillee yeroo keessa guddanii nu daawwatanii nu faana yeroo keessan gubaa turtan. Kanaaf isin jaalanna irra deebinee hawaasni keenya garuu wanti takkittiin isin gaafannu yuutuubii tokko hani baladhee dhuunfaa kiyyaan guddifatu jiru jira. Yuutuubii linkiin as jala isinii kaanu deema sabskiraayib godha nu jajjabeessa. Maaliif yuutuubiin ta'e takkittiin nuti qabnu fakkeenyaaf akka yuutuubarootatti akka namoota kaanii tiktookara jedhanii laayibira teenyee waa kadhachuu maal sanirraa fagaadhu. Yuutuubiin ni gani viidiyoo yuutuubii tokko hojjennee daqiiqaa 10 daqiiqaa 20 ol piraankiif diraamaaf wanti chaalenjii garaagaraa viloogilee viidiyoo yuutuubii wal qabatu kan seera yuutuubii cabsine kaameraa keenya waraabnee isin maxxansine. Okay, yeroo kana nuti seerri yeroo baay'ee seerri nuti cabsinu jiru. Maaliif dubartii qullaa teessu waraabnee irra keenyu dubartii rifeensa banaa yeroo baay'ee finnee irratti ni maxxansinu. Wantoota baalagee ablee waliin birru viidiyoo namni wal arrabsu safuu arraba akka malee wal arrabsan nama jalaa fuunee irratti maxxansinu viidiyoo dhuunfaa keenyaa qofarra maxxansina waan ta'eef hojjannee kaameraa keenyaan waraabbannee idiitii godhannee irratti isin maxxansina. Viidiyoon isin daawwattan viidiyoo keenya bifa nuti ilaalaa jirtan kana kan daawwataa turtan. Kanaaf wanni jechuu barbaada asirratti haasaa kan hundinni haasaa tureef Roozaa as jirtii maal isin jee ture yuutuubii tokko irratti. Kanaaf dhimma sanii immoo chaanela xiqqaa san jala seentanii sabskiraayib godhaa waa'ee Roozallee rabbiin atillee obboleettii kiyya Roozaa jajjabaallu marhalaa nuti amma irra jirtu nuti yeroo jechuun sadarkaa nuti amma irra jiru kun irra dabarraa isin jechuu barbaada. Itti dabarsuudhaan ji'oota tokko hojii lama booda sirraa yuutuubiin kiyyaasi Roozaatis sirraa jeetiin abdii qaba. Kanaaf namoonni immoo itti dabaluudhaan yuutuubiin xixiqqaan sabskiraayib 2,200 5,300 4,000 ni bira jira. Yuutuubiilee garaagaraa kan sabskiraayib 37,000 tokko san harka jira. Kanaaf namoonni yuutuubii gurguraa barbaadan hundi keessanuu dhuftanii lakkoofsa baay'ee irra jiru keenyuun akka nu qunnamtan kabajaan isin gaafadha. Yuutuubiilee baay'ee namoonni immoo yuutuubii bittanii barumsa fudhachuu jirtanis illee akka itti jabaatanii isin jabeessuu barbaada. Yuutuubii kanallee akka irraa affanne sabskiraayibii magaalaa sabskiraayib godhaatuma nufaana turaa gabaadhaa isin jechuun barbaada. Har'a miirri itti keessi jiru miira akka ulfaataa ture obsaa turre yuutuubiin kun yoo ta'e viidiyoo dhiyaa tahaa yookaan immoo waan inni ta'u hin beekne xiqqoo gaama uummata hojjaasaa jira kaampaanii yuutuub laayif chatii hojjaasaa turre taayim yuutuub deebiitiin maal fayyaa jiru tokko jira kallattii gara tiwiitaraatiin kallattii hundaan dhaabbata yuutuubiiti dhaabbata googilii wajjin kallattii danda'amu hundaan waliin haasa'aa ture nama hojjaasaa jira jechuudha seera kana jijjiirsan seera kana gartee akka kallattii inni amma qabatee Itoophiyaa keessa arsasitti hojjechaa jiru bakki seenus sanii seenus jala seennee waan kana tolchina jechuun abdii qaba ofittiin amana garabbiiti kanaaf yuutuubaraallee akka fayyaallee qillaa siqillee jabaataa isinii jedha abshir waan kana
namni kallattii gargaraatiin namoonni gartee asoo jirtan cal jettanii taa'ina kallattii gargaraatiin dhaabbata YouTube jaasoo yaalii gara fakkeenyaaf YouTube studio irra seente live chat bakka jira live chat jala seente kallattii uummata YouTube jaasoo dandeessa. Karaa kaanis karaa sadii ofiin dhaabbata YouTube jaasoo dandeessa. Karaa arsiinsi tokko namoo wanni irraa isin warra YouTubera amma YouTube akka sanatti kallattii ammaa kana YouTube agarsiisaa jiru tokko jira. Biyya viidiyoon kan kee YouTube kan kee arsiinsiin kan kee cufatee jira biyya shiiruu bakka jala agarsiistee dhaabbata AdSense waliin haasoftu rakkoo cimaa tokko jira. Rakkoo saniif uummata sanii kallattii Google AdSense wajjin haasa'ina. AdSense wajjin haasa'ina. Google AdSense karaa isaa viidiyoo fakkeenyaaf isaa akka jechuudha. Laayinoor jala biyya agarsiiste achi seetee dhaabbata YouTube wajjin gisee haasa'uuf yaalii gootu uummanni YouTube uummanni Google AdSense waan ta'e ati dogongora keessatti akka jarri isaaniitu meeshaajii garaagaraa dogongortee jirti jedhanii si deebisan. Kanaaf meeshaajii si jara baay'ee itti ergite meeshaajii keessan bira dhaqee jira waan ta'eef meeshaajii biraa itti ergite dhaqanii YouTube kana akka siif hin baramne yaalii godhan. Kanaaf warra dhaabbata AdSense akkilik maal fajii tokko jira san bira seentee hojjenaa seenaa kallattiin isin hojjaasuu dandeessan gara YouTube studio YouTube ta'ee Google AdSense live chatting center kinisi kallattii kana qofaan isaa hojjaasuu dandeessa. Waan akkuma obsaa fi kabajaan afaan tokkolee galatoomaa namoonni akka fijetti wallaahi yeroo baay'ee kana rakkattanii qamalee cinqamtan keessattuu iddoo takka ulfaataadha iddoo takka rakkisaadha kana seechuu barbaanna waan sun gootanii nu jajjabeessuu dandeessan qarshii sun gaafanne YouTube as jala sinata jedha subscribe nu godha nu jajjabeessaa sin jechuu barbaanna chaanala biraa gobanne gaa dafa bakka kana nu deebisa hamilee nu caba hamilee akka nu cabne sin jechuu barbaada isin jaalanna salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan nu tura bye bye